Egaan jireenya qananii hedduu barbaada. Tarkaanfiiwwan ani amma sitti himu sadan armaan gadii kana tarkaanfattee jennaan yeroo gabaabaa keessatti fedhiiwwan barbaaddu sana sooressa ta'uu dandeessa. Daawwattootaaf jaalattoota maatii kuttaayituuf nagaa keessanii har'a mata duree amma jalqaba isin kaase kanarratti daqiiqaa xiqqoo keessatti barumsa ajaa'ibaa isiniif kenna nu hordofa. Namoonni har'a duwwaa gara maatii chaanalii keenyaa dhuftan chaanalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanalii keenyatti dabalamaa. Daawwattoota keenya namni qabeenya horachuu hin barbaadne hin jiru. Namni qabeenya kuufachuu hin barbaada, qabeenya horachuu hin barbaada, jireenya qananii jiraachuu barbaada. Kana gochuuf garuu qabeenya horachuuf garuu abbaa qabeenya ta'uuf tarkaanfiiwwan gurguddoo sadan kana deemuun dirqama. Isaan maali? Tokkoffaa cimanii hojjechuu, qarshii argachuu. Asirratti namni cimee hojjechuu qabu natti maal barbaachisa jechuu dandeessa. Akkas miti. Tarkaanfiin jalqabaa cimnee hojjennee qarshii baasii keenyaa ol nu barbaachisu. Amma baasii keenyaa miti. Baasii keenyaa ol nu barbaachisu argachuu. Tarkaanfii inni lammaffaan qarshii qusachuudha. Hubadhu. Waan jireenyaaf nu barbaachisu galii gahaa egaa arganne booda qarshicha immoo qusachuun tarkaanfii lammaffaan. Fedhiin namaan daangeffamu. Namni waanuma hunda hawaa waanuma hunda namatti bareeduu danda'a yeroo qarshii nama argatu. Haa ta'u garuu fedhii keenyallee daangessinee qarshii nu harka jiru sana waan nu barbaachisu qofaaf baasii taasifnee baasii keenya daangessinee qarshiin kuufamuu qaba jechaadha. Inni sadaffaan qarshii invest gochuu. Cimnee hojjennee qarshii arganneerra. Qarshii arganne immoo waan nu barbaachisu baasii keenya eega baasnee booda galiif baasii keenya adda baafannee kuufachaa jirra. Qarshii eega kuufannee booda qarshiin baankii qofa waan ta'eef hin soorru. Kanaaf maal gochuu nu barbaachisa? Riskii barbaachisu fudhannee qarshii keenya invest goonee qarshicha qarshiidhaan oomishannee qarshii irraa argachuu qabna. Asirratti qarshii invest gochuun riskii fudhachuus gaafata, kisaaraa qaba, bu'aa qaba. Gaafa qarshii invest goonu qorannaa cimaa achirratti gochuudha. Qorannoo cimaa egaa goone booda nuti qarshii invest gochuu hin qabne. Qarshii invest goonee qarshiidhaan qarshii oomishuun tooftaa isa sadaffaadha. Haga baasii kee ol galii argadhu. Baasiif liqii kee hir'isi. Qusannaa karooraaf hubannoon babal'isi. Riskii fudhachuudhaan qo'annoon gadi fagoodhaan of eeggannoodhaan qarshii invest godhi. Qarshiidhaan qarshii oomishi. Barumsa keenya irraa waan ajaa'ibaa akkasii argattan abdiin qaba. Namoonni duwwaa gara chaanalii keenyaa dhuftan chaanalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan barumsa kanaaf kana fakkaatan asirraa argadhu. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaan isin galateeffadha. Nagaan tura. Viidiyoo biraa walitti deema.